Harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkam isaatiif yeroo kana keessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa godha galata waaqayyo haadha deebiitiin dhufeen jira. Warroonni duraan jirtan nooraa seenaa manni mana keessan siniin jedhe warroonni addisii dhuftanis nooraa seenaa manni mana keessan yeroo kamuu isinitti haa baratu laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa yeroo kamuu nu bira dhaabbadhaa wantoota asirratti isiniif darbuus immoo yoo qeeqa qabdanis gara koomantiitti qeeqa yoo hin qabaannes yaada jajjabinaas yoo ta'e gara koomantiitti nuuf kennuu hin dagatinaa jalqabaa kaastanii yeroo baay'ee hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan waa baay'ee walirraa baran garuu jalqaba qofa kan dhaggeeffattan yoo ta'e wanti walirraa baratamu hin jiru jalqabarra waan ijoon hin jirtu dhumarra waan ijoon jirti kanaafuu haga dhumaatti viidiyoo dhaggeeffadhaadha nu jajjabeessuu hin dagatinaas hin jedha egaa akka har'a kanan deebi'ee dhufee fi mammaaksota kutaa 11ffaarra geenye jirra kutaa 11ffaan har'a deebii wajjin kan isiniif qabadhee dhufe yeroo darbe iddoo duwwaadhaan gallakkisee tan jira har'a immoo mammaaksa hiikkaaf deebii wajjin ilaalla mammaaksa kana jalqabaa kaasaa hanga dhumaa anuma faana ta'a isiniin jedha jaalatamtootaaf kabajamtoota koo baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Tokkoffaan akkana jedha waan abbaan jaalate rajaan dammadha iddoo duwwaan rajaadha yeroo darbe irratti duwwaa sun rajaadha waan abbaan jaalate daashin dammaa dhufe deebiin gaafichi rajaan iddoo sun rajaadha jechuudha waan abbaan jaalate rajaan damma kan jedhuu fi asirratti kaa nuti hojii keenya kamirrattis ta'ee ofitti amanamummaa keenyaan waan qabnu kamirrattuyyuu erga jaalanne erga amanne asii wanti nu daangessu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif yoo abbaa waan barbaade nu jedhe yoo namni waan barbaadan nu jedhan ofitti amanamummaa qabna taanaan abbaa of keenya jaalanne of keenya hojjechaa irra wanni kun nu baasanii itti amannee irra jechuudha. Sammuu namaatiin miti sammuu keenya itti amannee waan ta'eefuu erga jaalanne tokko immoo nuti of keenya erga jaalanne maalidhaa rajaanuun nuuf dammaa jechuudha. Argitanii hiikkisaa kun baay'ee wannaa guddaa jajjabina guddaa kan nuuf kennu jechuudha. Erga itti amanne wanta itti amanne tokkotti fudhanne taanaan inni sunuu maalidha nuufi damma nuuf caalaa. Rajaanuu dammaa jechuudha gara biraatiin akkasitti hubadhaasii qabadhaasii obboloota koo wanta qabnu hundumarratti jajjabinaan yaa hojjennu ofitti amanamummaa qabaanne irratti yaa hirmaannu kanaafuu wanti itti nuti immoo ofitti amanamummaa qabaanne irratti hojjennu tokko nuuf maalidha rajaa sunu dammaa jechuudha. Gaafii tokkoffaa kanumaan xumureen jira gara gaafii lammaffaatti waliin dabarraa yeroo darbe hin hojjetin jedha yeroo darbe hin daash jedhee dhufe yeroo darbe hin hojjetin jedha asirrattis yeroo darbe hin hojjetin jechuun kunis hiika guddaa baay'ee guddaa gaafii ta'uudha deebisnuuf ta'a jechuudha namni kaa yeroo darbe hin hojjetin yoo jedhu hiika guddaa qaba jechuudha yeroo darbe irratti wanta tokko jechuudha amma fakkii wanta hojjetamuu qabu tokko wanta hojjetamuu qabu san sa'aatuma isinitti kan hojjennu yoo ta'e malee yeroo isaa dabarsinee amma fakkeenyaaf wanta har'a hojjetamu har'a dhiisnee boru kan hojjennu ta'e jireenya keenya keessatti baay'ee gufuu nuti ta'uu danda'a. Wanti sunis waliin deemuu dhabuu danda'a. Maaliif fakkeenya mee tokko soo fudhadhee jechuudha. Fakkeenyuma yeroo fudhadhee wantoota gurguddaas fakkeenya fudhachuu danda'a. Wantoota xixiqqoollee fakkeenya fudhachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon humna qabu kanatti yeroon biyya arabaa kana dhufee hojjetu kanatti yeroon humna qabu dhufee hojjechaa jira jechuudha. Garuu yeroon humna qabne kanatti yeroon dhufee hin hojjenne osoo dhufee hin hojjenne yeroon immoo humna qabu kana biyyuma kiyya keessa taa'ee biyya kiyyattis wanta tokko saba kootiif homaa gochuu baadhee lammii koo gargaaruu baadhee yeruma argee kana qisaasesse jechuudha biyya kootti. Yeroon humna dhabee yeroon gara biyya arabaa kana dhufee naan hojjedha jedhe anaaf faayidaa guddaa naaf hin qabu tokko maalidha humna dhabee jira umuriin koo deemee jira dhufe an biyyarraa asin dalagaa jechuudha eenyuuf hin dalagaree borbe anitti hojjedhu sammuu qabu sammuu kootis dadhabaa deema kanaan humna fixachaa deemu sammuu isaallee dadhabaa deema umuriin isaa dhuma ta'e jechuudha. Kanaafuu yeroo humna qabu san yoo nan dhufee hojjedhe yeroon immoo gara biyyaatti deebi'u sun umuriin kees waan hafa humni kees waan hafa ilaalchi koos waan hafa yeroo san immoo saba koo nan gargaara of nan gargaara hirkattummaa jalaa nan ba'a of ta'ee jiraadha jechuudha yeroo koo gubuu baadhe. Garuu yeroon biyya keessatti yeroo kee gubee yookaan barumsa irra hin jiraanne ta'ee yookaan akkasuma yeroo kee gubee erga yeroon kee darbetti kan biyya hambaa kana dhufu yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha. Kun fakkeenya guddaa nuuf ta'a jedhee tan amanaa jechuudha.
hiika guddaas nuuf ta'a. Kanaafuu yeroo darbe hin hojjetin jedha. Kanaaf yeroo darbe hojjechuun faayidaa nuuf hin qabu miidhaa malee jechuudha. Gaabburra nu geessa. Gaabbii keessa nu galcha. Maafa yeroo san akkas ta'e, maafa yeroo kan akkana godhe jennee gaabbii keessa nu galchaa jechuudha. Maafa hojjedhallee haga jenneef gaabbii keessa nu galchuu danda'a jechuudha. Fakkeenya fudhadhe wanti akkanaa nas qunnamuus jira isinis qunnamuu danda'a. Fakkeenya yookiin nama kabajan tokko yookiin nama waa godhuu barbaadan tokko osoo waqtii sanitti waa hin godhiniif yookaan haala isinitti mijachuu dhabeetii yookaan karaa adda addaatiin jechuudha. Ofii nama waa godhuu fedha qabdan jechuudha. Fedha osuma nama waa godhuu qabdanuu haala isinitti mijachuu dhiise. Yeroo sun darbe kan yeroo sun darbe wanta yeroo san deebisteen hojjenne waan ta'eef hin gaabbitaa jechuudha. Kanaafuu yaada sammuu kee keessa yeroo hunda si deddeebi'a jechuudha. Waan sammuu keenya keessa yeroo hunda nu deddeebi'uufu kanaaf immoo yeroo masanitti osoo hojjenne osoo nu danda'ame yeroo masanitti hojjenna yoo nu hin danda'amnes immoo waan nu hin danda'amne san immoo dhiisnee bakka bira dabarraa jechuudha. Maaf dhiisnee bira darbu wayya yeroo baay'ee immoo deebisnee gaafii ofitti godhuurraa dhiisnee kan bira dabarree wayya. Akka sammuu keenya keessatti yeroo baay'ee gaafii nuti ta'e nuti hin deddeebine dhiisuu of amansiisuu qabaanna jechuudha asirratti. Wanta yeroo san godhuu qabaanne san ni goona yeroo san wanta hin goone taanaan immoo dhiisnee bira dabarree of amansiisuu qabaanna jechuudha. Gaafii lammaffaan illee gorsa guddaa fi mammaaksa ijoo gabaabduu faayidaa guddaa irraa argannu jedheetu ni yaada. Amma mee kallattumaan gara gaafii sadaffaatti dabarra. Gaafii sadaffaanis suutarra gurra caalaa jedha. Suutarra daashin gurra caalaa jedhee jira. Gurra caalaa bakka iddoo duwwaa sun walumaa galatti suutarra gurri daash caalaan dhufee gurra caalaa. Suutarra gurra caalaa jechuun amma kaasitti mee namni tokko osoo nama tokkoof kabaja wayii kennitee kabaja wayii qabaattee isuma kabaje ta'eeti jechuudha. Garuu ati nama biraa hin kabaju jechuudha. Namni biraa hin kabaju hin tuffattaa waa tokko bakka ilaalcha addaa qabdaaf jechuudha. Garuu namni sun mul'ata gaarii qabaatee hojii isaa hojii gaarii qabaatee kan boonu yoo ta'e kan ofiin boonu yoo ta'e kan ofitti amanu yoo ta'e namni ati durasa kabaja guddaa kennituuf tokko namni ati iddoo guddaa qabduuf tokko sanirraa kanaafis kabaja gaaf kennaafii deemtu suutarra gurra caala. Hiikkisa mammaaksa kana haaluma kanaan mammaakama hiikama dheetanan. Garuu hiikka kanarratti yeroo hunda akka isin qabachuu qabdan akka ilaalcha kootti fi akka yaada koottiin kan isiniif hiiku haga hubannoo koo naa galeerraa. Isinis immoo kallattii biraatiin hiikkachuu dandeessan. Kallattii biraatiin yoo kan hiikkattanis ta'e immoo gara yaada koomantii jalatti naa qooduu hin dagatina. Iddoo duwwaani al kallattii deebisaatiin kan isiniif deebisu. Garuu hiikkisaa immoo mammaaksi yoo hiikame kan walirraa waa baran waan jedhuuf haga ani ilaalcha koof haga naaf gale tokkoonaan kan isiniif hiikaa jiru malee al kallattiidhaan wanta qabatamaan mammaaksa kana jedhee miti. Akkasitti akka na hubattan hin barbaada. Kanaafuu hiikii gaafii sadaffaallee karaa kanaan hiikama. Ashii gaafii sadaffaa osoo hin dubbisin gaafii arfaffaadha kan amma jedhee rakkoo hin qabu. Gaafii sadaffaattaan ol deebiidha. Sun akkuma gaafii sadaffaattaa ta'u sadaffaa jennee fudhannaa amma arfaffaadha. Ishii arfaffaan kun maal jedha? Tortoraan roobaa hin sodaatu jedha. Tortoraan rooba hin sodaatu. Argaa tortoree jira kaafiifuu rooba baay'ee sodaatu wanti inni rooba sodaatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu tortoraan rooba hin sodaatu. Tortoraan rooba hin sodaatu jechuun amma asirratti hiikni isaa kunis maal nu ibsa? Namni tokko silaa shamee jira kan duraayyuu shamee jira waan shamee jiruu fi roobicha hin sodaatu jechuudha. Osoo shamuu baatee osoo qananii qabaatee mana keessuma kan taa'u ta'ee roobni aduu dura arguu baatu ta'eeti hin sodaataa ture. Kanaaf hin sodaanne jechuudha. Tortoraan rooba hin sodaatu kan jedhamuuf kanaafi isiniin jedha. Ishii gaafii shanaffaatti itti darbinee jirraa gara gaafii shanaffaa geenyerraa sa'a eega hin qabne cirriin hin sodaattu jedha. Sa'a eega hin qabne cirriin hin sodaattu. Egaa eega saan eegee hin qabu cirriinis hin sodaattu jechuudha. Maaliif osoo saan sun eegee qabaatee eegee saniin cirrii san ofirraa dhadhaa jechuudha.
Kanaaf eegessa waan ofirraa dadhabuuf hin sodaattu jechuudha cirriin. Maaliif akkuma argitetti inni ilaaltan cirriin warii qubattee warii nyaatti kaangooti jechuudha. Saatii yeroo baay'ee qotiyyoos ta'e saatis ta'e ofirraa eegedhaan ofirraa kan isaan dhorgan. Yoo eega kana hin qabaanne immoo hin sodaattu jechuudha. Ishiin gaaffii ja'affaatti dabarree jirra. Qunnii buqqistaniif jedha. Qunnii buqqisataniif abaabilee hin darbanii jedha. Egaa asirrattis kunis faayidaa fi wanta ijoo irraa dubbannu wayiiti jechuudha. Qunnii buqqisanii fi eeyyen namni kamuyyuu abaabilee hin darban. Abaabilee eenyutu darba eenyutu hin darbine jedhamee akka aadaa keessattis nuuf taa'ee jira. Yeroo baay'ee abaabileen kan darbamu ijoollee shamarraniitu darba akka naannoo keenyatti. Garuu wanti kun aadaadhaaf moo seeraa moo maaliif kan jedhu kana anillee akkatti hin beeku garuu nan arga. Hin agarra hundumti keenya fakkeenyaaf abboolii haadholeen keenya warroonni heeruman baanii qunnii darbanii hin darban. Ijoollee isaanii ijoollee garmalee geessuun hin darbanii geessee bakka hin jira miti sadarkaa geehumsa wayitirra bakka okaa geessee kan manatti fa'aa haftuu jedhan wayii fa'aa hin jiru miti isaan baanii hin darbanii jechuudha. Garuu qunnii kan darban ijoollee shamarranii reef gahuuf deemtuu shamarrallee lafaa dhuftuu kan. Qunnii buqqifatanii kan darban jechuudha. Namoonni arge qunnii buqqisaniif hin darbanii jechuudha. Hiikni isaa kana fakkaata. Garuu asirratti mee isinillee gaafii tokko isiniif gaafadha. Maaliif asumaanuu aadaa keenya keessatti yeroo ayyaana kaa hundumti ni beekama. Qunnii yeroo kam darbama waggaadhaan yeroo barri jijjiiramu ni darbama jechuudha. Yeroo kana maaliif shamarratti qofti darbiti kan jedhume anas gaafii tokko har'a ofumaaf gaafadheen ofumaa yaadadhe jechuudha. Isinis immoo yaadadhaatoo maatii keessan warri beektan mee asirratti naa barreessaa. Maaliif shamarran qofti abaabilee kana darbu? Maaliif qunnii darbu? Jarri kuwwanoo dubartoonni heeruman maaliif baanii darbuu didan? Fakkeenya sin gaafadha. Isinis mee naaf barreessaa warri beektan. Warri hin beekne immoo hundi keenya hojii manaatii warri maatii bira jirtanii sagalee koo kan dhaggeeffattan yoo ta'e maatuma bira teessanii gaafattan. Warroonni maatii bira hin jiraanne biyya hambaa jirtaniin kan ta'u ta'e gallee yeroo galle kana walirraa hin barannaa. Anillee hojii manaa tokko waaqayyoof qaadhaaf eeyyama waaqayyoo ta'e galee gaafadhee yaada gaafii kana isinii deebisuun qabaadha. Isinillee akkasii qabadhaa isiniin jedha. Jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti warroonni faana turtanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti baay'ee.